miidhe kas godhan jettanii wallahi garaa kiyyaa deemana dhuga. Idda wal miitan kanarra silaa walit dhuftanii nama Oromoo miidhe miitanii garaa kiyyaa dhadhaan. Akka amma beeka. Okay. Video ebalu video na ergite sani Telegram irratti na ergi. Video waiting si erge namni naan jechaa jira. Telegram irratti video sannaaf ergi ummata irratti hin dhageessisaa deemaa jechuudha. Namaatu video si ergechaa jira. Telegram kiyya ni qabda. Telegram kiyya irratti na ergi. Kanaaf jara keenya badii lolaa keessatti warri balleeyse yoo jiraate isaan lachuu balleeysanii warri dura eegalee jechaanii dura eegalee balleeysinee jee obboleeyyan keenya ijoollee gaara jirtu ta'arsiitu jechaan tuquudhaan balleeyse jaarsa sanillee yoo asitti dhufee nuti hin goone jaangaa waan nuti hin goone jaan irra kaa'uun hin danda'amtu shiftaa isaaniin natuma yoo kan jedhu taate badiin talamadaatis tasaanii taati arrarraa ammoo kabajaa fi jaalalaa wanni maqaa waaqoo guutuutii fi maqaa goottotan dabreetii fi maqaa rabbiitiin isin gaafan Oromootu Oromoo gaara keessa qabeetume dhagahuun barbaadu. Oromootu Oromoo qabee gaara keessatti gandummaan akkana godhe yaaboo biyya faranjii tana keessatti warri biyya faranjii jirtan ni beeytanii arrabaan akka feete yoo waltu harkaa waltu quun hin jirtu. Dirreen san nuti asirratti arrabaan gaafa nama tokko madeessinu dirree gartee itti harki dalaguu jira jara keenya. Rabbi sodaadhaa warri as gubbaa arrabaan wal tuttuutan warri as gubbaa arrabaan wal mimmiitan. Arra isin biratti arrabnin dalagu harka malee ammoo ijoollee gaaraa biratti arrabaa miti harkaatu dalaga. San quba qabaadhaa hadaraa rabbi. Hadaraa rabbi heeraa fi seerri gaara san keessan jiru. Ayyoo meeqaa booya, ayyoo meeqaatu dhukkubsachaa jira, ilmaan meeqaatu booyaa jira jara keenya waan kanarraa. Hadaraa rabbi waan kanarraa fagaadhaa obboleeyyan keenya warri dubbii tana dura eegalee nama kuma kudhan irratti dura jalqabnee akkas jechuun keenya badiidha jaanii fudhatanii jiranii amma booda immoo wanni kun akkan kaane isin dii kumee butokame Makin itu mau seperti itu kan bisa berarti. Produk dubbadhaa. Ini dubbadhaa ini ulfaadha galatuma. Waan gammaa dubbatamaa jiruu fi dubbachaa jiru keessatti kan yoo dogoggorri jiraate akka bifa malee ni godhan. Asumaan isin gaafachuu barbaanna. Waan takka waan isin sirreessaa deemu takkatu jira. Isii keessaa inni duraa jecha Harargee fi Arsii jedhu kanatti yoo fayyadamuu distan bareeda jedhe yaada. Sababbiin isaa wal dhibdeen Harargee fi Arsii jidduu akka hin jirre asumaan hubachuu isin barbaachisa. Wal waraansi, wal dhibdeen, wal lolli Harargee fi Arsii jidduu hin jirtu. Sun akkasi quba qabaadhaa. Dhimma Arsii fi Harargee jedhu sana himata jaraa keessatti illee yeroo himata irraa fuutanillee jecha Arsii fi Harargee jedhu sanitti fayyadamuu irra jecha dhuunfaadhaa dhalattoota Harargee keessaatii fi dhalattoota Arsii keessaa waan jedhamu sanatti yoo fayyadamaa deeman bareeda jechuu barbaade. Tokko inni biraa gaafii jookariin gaafattaniitiin jookar mucaa walloodhaa Harargee seenee qabnee jedhee jennaan mucaa maqaan isaa Jinnii jedhamu kun ammootu jechi summaaf sana jettan jedheetiin mucaa Arsii ijoollee Arsii qabe jedhu suni yoo jecha ijoollee walloo seenee qabne jedheetiin jecha sanas gubbatti miidiyaa gubbatti dubbatee mucaa walloo gadhiisanii himata qabdi. Akka seera ambaatittillee akka seera Arsooma Amboomaatittillee ta'aa Oromummaatittillee himata qabdi. Kunoo mucaa walloo qabee mucaa Arsii mucaa Harargee seenee qabne jedheetiin as gubbatti dubbate maaf tana jechuu barbaade. Harargee hoo maalitti haajame maal irraa barbaadeeti maaf tana jechuu barbaachise jedhee himata qabdi. Hayyoota asirra jira. Hayyoonni Arsiillee as gubbaa jiran. Beektonni Arsiillee as gubbaa jiran. Namoota hedduutu jira. Namni waa itti himatan. Asliilleen kunoo asuu jira. Aslii kunoo jecha kanaatillee dhagaye. Yeroo ardaa kana wanni hunduuyyuu evidensii malee wanni ta'u tokko hin jiru. Jetteen tasumaayyuu hin barbaachisu. Eebal akkas jedhuun oolu akkana jedhuun oolu akkas jedhuun ooluun hin taatu. Waraabbii waliin deema wanni hunduu ragaa waliin jechuudha. Kanaaf tana nuun jedhe maaf tana jechuu barbaachise. Qaaqatti haajama lolatti haajama loluu barbaadeeti. Ijoollee Harargee yoo taate hoo ajjeesuu barbaadeeti maaf tana jechuu barbaachise jedhee himata qabdi.
himata san duubaan maaf tana jedhe jecha jookariin illee haa ta'u abbaa barbaade maaf hin taane ijoollee Arsii waan sana goote gaafachuun itti jirti. Tokko sunachi duraayyuu qabuun dogoggorri jiru garuu akka oromummaatitti akka waloo fi waloomaatitti yoo taate malee akka dhuunfaatitti miti dhiifamni gaafatamuu barbaachisu. Inni biraa ammootu jechuudha. Inni biraa jaarsi ijoollee Arsiitu akkana na godhee jecha Arsii jedhullee hin jiru Arsiidha. Ijoollee Arsiitu akkana na godhe ijoollee Arsiitu akkana na tume jecha jedhu yoo jaarsi ka fayyadamu taate jedheedha malee qabatama waan qabatamaa jaarsi kun lafa kaa'e hin qabu. Haqiiqatti viidiyoon evidensii wanni waliin waraabame viidiyoo waraabame ijoollee yeroo sana qabdee jaarsa sana tumtee moobaayila harkaa fudhattu qabatamaan hin jiru yoo ta'e jaarsi kun ijoollee Arsii ta'uu haqiiqatti yoo miidiyaa kana gubbaa ka dhufan taate jaarsi kun dhufanii kunooti fuula rabbiitu beeka rabbii santu beeka ijoollee akkana jirtu kun qabe jedhee miyuutiin haa qaban tokko jinni hima. Jedhee akkaataa sanii yoo himata sanaa fi himata jaarsarraa fuudhaniini dhugaa ta'uu dhara ta'uu addaan baafatan. Kanachirraa hafe manguddoon yeroo hedduu namni biraa ta'uu danda'a hattuun gosa hin qabdu. Hattuun Arsiin qabdu hattuun Harargee hin qabdu. Hattuun eenyuyyuu bakka hin buutu gaafa nama hattu gaafa nama miitu jechuudha. Sanaafi isa sanallee akkas ta'uun ooluun jedheedhaan waan sana yoo murteessuu baatanii qabatamaan kallattiidhaan jaarsa sanillee yoo danda'ame nu dhiyeessanii akkaataa sanii yoo gaafatan barbaachisaadha. Kanachirraa hafe Arsii Harargee jedhutti osoo fayyadamuu baattanii bareeda jechuu barbaada. Galatooma. Ulfaadho Abdii Hukumee galatoomi. Nuti Arsii fi Harargee dura obsi jennee obsi. Arsii fi Harargee jechaatis hin jirru ijoollee Arsiitii fi ijoollee Harargee tagaara keessa jirtu jechaa jirra. Yommuu itti dabaluun barbaachise baxxiraanotaa fi baalagoota jaarsa saniin harkachuu barbaada. Jaarsa. Ayyee dhaabuu ijoolleetti hin gatima. Ijoolleen teenya caalaa horoofaan ijoolleen muraadii balfarada walaadha. Nama inni bira jiru as jala nu dhiyeessa. Muraadii farada walaadha. Dafa dhiyeessa. Tajaajila. Tadambaanu gurbaa namicha bantan san fida namichi yoo dhugumaan ijoollee isaaniin naqabe kan jedhu taate akkuma gartee Abdii Hukumee jedhutti dubbiin akkasii muramte jechuudha malee haasawaanii miti kan muramtu jaarsa sana sitti nu dhiyeessa. Yalla ijoollee muraadii balfarada walaa jala jiraatan yaa fida. Akkasii hangasuu Aslii Hamza Abu Sabraddiin itti oofaa dubbadhaa maal jettan asirratti. Warri kaan tokko hin banatinaa jookar qeerransaa jinni hin banatinaa hundi keessan deemu. Asii furadha Abu Sabraddiin Aslii Hamza Aslii. Arraa isaaniif kan ustaad. Aslii fi Hamza. Okay, galatooma ulfaadha. Amma dubbii gizee ilaalan ka harara gizee ilaalanii imanni wal galema wal dhabdee ilaalanii amma wanni jarri jedhan hunduu walii amananii dhugaadha. Kamtu kam dura qabee jecha jedhamee jecha gocha ture homa jinniin jedhu jookarillee jedhe homa jookar jedhu mootu qeerran salleen jedhe dubbiin jaraa wal fakkaatadha. Kanaafi isa eeggatu jechuun rabbii gaditti kan isa abdattee isa eeggatu jireenya biyya keenyaa kan akkatti qaala'e kan ijoolleen tun biyya yoo galte giddiin qabanii waraanatti ergani kun har'a torbaan darbee baatii sadi dura guuraa turani jidduun amma sun ijoolleen guuramte guutuun dhumnaan har'a waan itti jiran argaa jirtan jechuun nama biyyatti yoo dawwaltan. Kanaaf ilmaan kun yoo asitti biyyatti haati jechuun yoo haati biyyatti waraanan dararamtu hiyyummaa yoo dararamtu biyya ormaatitti mootu yoo mootummaan dararamtu Tigree yoo dararamtu Amaara yoo dararamtu yoo ofii wal darartu obboleewwan lamaan tiruu garaa tokko yoo ofii wal darartu nama gadhiisaa jechuun ijoolleen tun ofillee rakkattet
bakkitti warrakkiftulle dhabde jechuudha. Bakka itti rakkattu sanuu dhabde ufumaa warrakkiftee bakka itti rakkattu dhabaa jirti jechuudha. Kanaafi warri waan kana keessatti hirmaattanillee warri ganaa hirmaatuuf deemtanillee warri duraan hirmaachisaa turtanillee osoo ana taate osoo godhee kun ana ta'e obboleessa kiyya ta'e haadha tiyyatti maaltu dhagayama jettanii itti yaaduu qabdanii dubbiin teessanuma sanii akka ijoolleen tun lammata waliin tuune akka araarri buutti nurraa fixaa isinin jechuudhumaa fi galatoomaa hedduu dubbiin waan wal dhibden qabdu jarruu walii amananii warri miidiyaa irraa asirraa afaan banu akka nuyi kunniin gizee afaan bane afaan bareetuma yeroo kaan dhiisa wanni fidu tokko jiru warri biyya biraa jiru. Gizee hunda waan biyya biraati jedhamuun waan kaa irraa jedhamu Ameerika irraa jedhamu biyya keessaa biyya Duubaa irraa jedhamu ka wal fixu miskiina biyya Arabaa kana jechuudha. Ijoolleen Suudii tun gargaarsa irratti tokkoffa gara laafummaa irratti tokkoffa dirmatu irratti tokkoffa wal miidhu irratti illee tokkoffaa taatee fudhataa jechuudha. So hirmaannan keessan karuma keeriitti irratti ta'ee akkuma duraan isin beeynu ofii wal dararuu kan akka nurraa dhaabanitti isin olamaa'oon nurraa fixaa jechuudhumaa fi galatooma. Carraa kobichaana kana isinirraa hin deemu uliyan kana booda jinni lakki laa jinni hin deemtu jaarsa san jaarsa jettana sitti jaarsa namni bira jirtan raqama dhaadhaa ol seena raqama diidem dhaadhaa ol seena itti dawwaliititi nama sannaatu ol naqaa takka jaarsa yoo nama bika san jiru kan gartee yaa itti nuufonni godha. Kan raqama dhaadhaa komentii ilaaluma yaani kame waan namatti addunyaa waan. Saati dawwaliin samalee nan damu. Dawwali qeerransoo dawwali eenyu bira jiraa nutti himi maqaa nutti hima jaarsa. Jaarsa isaan waa beekaa jinnuma waa beekaa. Jinni injilchariin asirraa bu'uudhaaf injilchariin dhageessanii. Baraan jarjaraa fi miti laal. Badiin guddaan bikki dhaabbachuu qabdu lolluu kun bikki itti asla washeetti hin deebine asliin as jira aranaa fi asliin wal bira jira gasi takarra ijoollee isaanii tan maaxaa waadii dawaasirraa nama hattusan ijoolleen teenya taayoo jechuu baate wallaahi lolli gana namni wal fixa. Ijoollee nama sattuun bika qabdi. Deengedda guyyaa mucaa walloo hatan silkii fi waan fuudhan hunda deebisanii viidiyoo waraabanii hannaniif. Bikka rakkitti. Egaa ustaaz Uddin Badaarti afaan keessa waa'ee waan akkanaa kana haasamu. Namni kun hattuun ganda bakka hin buutu arsii bakka hin buutu hattuun jiraatu danda'a. Ganda dhiiggatu danda'a. Yoo ganda bikka buu baatte deengedda jawwaallimaa deebi'a. Deengedda jawwaallimaa deebi'a. Haasawa amma laal deebisaa waliin deddeebisina. Nullee kabajaa dhageessanii ani boo dhugaa jirtu dubbannee dhageeffadha. Dubbiin tun numuuf deemtimi. Ijoollee isaanii tawaadii dawaasir jirtu kan yoo deeggaruu baatan yoo ijoollee sanii waliin jiran wal quba qaban ijoollee wal quba qabaachuu baatan jawwaalli mucaa walloo sun maa deebi'e silaa hattuun bikan buutu. Ni dubbannaa mi'uut godhadhu. Namatti hin deemin agadiin bu'a malee. Badiin guddaan ibiddi boolkaanoon bikki jiru waadii dawaasiri. Ijoolluma isaanii tan ammaas malee tabiraa tokko wallahi yoo hattuun arge namaatti anaan masuula. Anuma isin xiqqaa agartan kan anaan masuula. Hattuun takka wajjin namaatti. Tole ayyee sirraa dhageenye mi'uut godhadhu leencoo kiyya mi'uut godhadhu. Tole jaarsa nuu fiduu dandeessanii qeerransaa. jaarsan jinni fiduu baay'een bar. Jinni jaarsa nuu fiduu yoo dandeesse nuu fidi.